Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kallattiman gara mata duree oduu amma qabanneetti yeroo dabre oduun jalqaba kennaa oduu simbirtuudha baasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu Finfinneetti jeequmsi akkasumas hokkarri ka'uu danda'a jechuudhaan akeekkachiisee jira lammiileen isaallee naannawa rakkoon kun itti uumamuu danda'u irraa akka fagaachuu danda'an waamicha taasiseefii jira. Akeekkachiisa imbaasii Ameerikaa kanaan aarii keessa kan gale poolisiin federaalaa imbaasii Ameerikaa cufuu akka danda'u akeekkachiisee jira. Akkasumas akeekkachiisa imbaasiin Ameerikaa baasee kanaan muddamsuu hamaa jala galanii jiru. Fonqolchi mootummaa raawwatuu danda'a jechuudhaan shakkiin guddaan uumamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummalleen gara isaatti lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti injifannoo argadhee jira yookaan argataa jira jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo injifannoon waraanni mootummaa nurratti argate hin jiru qabatama lafa jiru miti jechuudhaan haalee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateenis injifannoo gurguddaa argadhee jedhee jira. Guutuu oduu injifannoo isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Chaayinaan Ameerikaan waa'ee waraana daldalaa Chaayinaa wajjin haasofti yookaan haasa'uu barbaadde yoo ta'u taate dabalii taarifaa keette guutumaan guututti haquu qabdi jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun kun oduu simbirtuudha. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu Finfinneetti jeequmsaa fi hokkarri ka'uu akka danda'u akeekkachiisee jira. Akeekkachiisa imbaasii Ameerikaa kan hordofuudhaan sodaa jala kan galte Finfinneen tarkaanfii garaagaraa fudhataa jirti jedhamee jira. Tarkaanfiin fudhatte keessaa tokko poolisiin federaalaa imbaasii Ameerikaa dhaquudhaan cufsiisuu akka danda'u akeekkachiisee jira. Inni lammaffaa eegumsi cimee jira jedhamee jira. Balballi Finfinnee shananuu eegumsaan kan guutamte akka ta'e beekamee jira yookaan kan eegumsi cimee akka ta'e beekamee jira. Akeekkachiisa Ameerikaan dabarsite kanarratti hundaa'uudhaan namoonni garaagaraa yaada garaagaraa kennaa jiru. Kunis tokko fonqolchi mootummaa geggeeffamuu danda'a yaada jedhu. Hedduun shakkii jala galanii jiru. Fonqolcha kana keessallee odeeffannoon kan isii dhaqqabe akka ta'etti Ameerikaan kan yaadaa jiranii fi fonqolcha kana keessattis hirmaachuu dandeetti jechuudhaan namoonni garaagaraa kan dubbataa jiran. Odeeffannoo imbaasii Ameerikaa irraa argate kanarratti hundaa'uudhaan shakkiin mootummaa inni guddaa fi tokkollee isa kanaadha. Kun akkuma jirutti ta'e imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu hokkarri hiriiraa fi akkasumas jeequmsi guddaan Finfinneetti ka'uu danda'a jechuudhaan lammiileen isaa hundi hiriiraa fi hokkara akkasumas jeequmsa ka'uu danda'u jalaa of baraaruuf walumaa galatti iddoo hiriirri jiru iddoo jeequmsaatti fi iddoo hokkara irraa fagaadha yoo danda'ame karaa Ameerikaa koottaa jedheen jira. Kana hordofuudhaan mootummaan Itoophiyaa imbaasii Ameerikaa doorsisuun akeekkachiisuun kan dhagahame. Imbaasiin Ameerikaa immoo hanga ammatti wanti inni jedhe hin jiru. Oduun itti aanu addi bilisummaa biyyoolessa Ogaaden ONLF Ogaaden National Liberation Front humnoonni nageenya naannoo Somaalee walgahii dubartoota miseensa paartichaa danquu fi miseensota isaa hidhuu ibsee jira. Addi bilisummaa biyyoolessa Ogaaden ONLF Abdurrahmaan Mahadiin durfamu humnoonni nageenya naannoo Somaalee walgahii dubartoota miseensa paartichaa magaalaa Jijjigatti gaggeeffamaa ture jeequun himatee jira. Humnoonni nageenya miseensota isaa hidhuu fi kanneen biroo irratti immoo miidhaa akka dhaqqabsiisanis ibsee jira. Paartichi ibsa kana kan baase guyyaa kaleessa Ebla 24,2025 yoo ta'u walgahii nagayaa waldaa dubartoota Ogaaden waajjira isaa Jijjigatti argamu keessatti gaggeeffamaa ture humnoonni nageenyaa jeeqanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Mootummaanis lola kana qolatuuf waan danda'u hunda taasisaa akka jiru odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa nu gahaa jiran ibsanii jiru. Humna isaa dabalata bakkoota garaagaraatti ergaa akka jirus beekamee jira. Akkasumas bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatee akka injifate ibsaa kan jiru.
Ta'ullee lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kan yaadame ol akka cime akkasumas miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'es ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee gama isaatiin haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa gurguddaa fi akkasumatti walitti fufaa akka ta'e argataa akka jiru beeksisee jira. Injifannoon waraana bilisummaa Oromoo irratti mootummaan argadhe jedhus qabatama lafarra hin jirre jechuudhaan haalee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli ammallee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Inumaa hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan Finfinnee jalatti bakkoota garaagaraatti yeroo garaagaraatti haleellaa raawwataa jiruun milkaa'aa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Guyyaa tokko dura lolaa yookaan haleellaa aanaa mul'ootti raawwateen koloneela tokko addunyaa kanarraa gaggeessee jira loltoota 10 wajjin. Hedduus madeessee ture akkasumas eebila 24,2025 aanaa sulultaatti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Aanaa sulultaa ganda hambaa weezaroo jedhamutti tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwatee kanaan 25 addunyaa kanarraa godaansisee 31 immoo madoodhaan adabee meeshaalee hedduu irraa akka hiikkate odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa naannawa magaalaa Finfinneetti marsuudhaan raawwataa jiru kanaan immoo mootummaa yaaddoo jala galchee jira. Mootummaan gara tokko waraana bilisummaa Oromoo barbadeessine balleessine jedhee labsaa jiraatus dhugaan jirtu garuu hanga funyaan Finfinneetti fulla'uudhaan haleellaa raawwatu kanaan akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo agarsiisaa jira. Akkasumas kibba baha Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Arsii baha aanaa ajajutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen adabbii garaagaraatiin adabee jira jedhee jira. Eebila 24,2025 haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 2 addunyaa kanarraa yoo godaansisu 5 madoon akka adabee fi kan hafte immoo bittinneessee gara irraa dhuftetti akka deebise odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Har'as barraa kana bakkoota garaagaraatti haleellaan itti fufee jira. Sa'a oduu kenna kan itti aanutti guutuu odeeffannoo oolmaa har'aa qabannee kan dhufnu ta'a. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma waraana daldalaatiin wal qabatee Chaayinaa wajjin mari'achuu akka barbaadu ifoomsee jira. Chaayinaan immoo Doonaald Tiraamp waa'ee daldala dubbachuu yoo barbaade taarifa kaa'ee ture haquu qaba jettee jirti. Haaluma kanaan Chaayinaan pireezidaantii Doonaald Tiraamp waraana daldalaa biyyoota lamaanii xumuruuf kutannoo qaban agarsiisuuf meeshaalee Chaayinaa biyya isaaniitti seenu irratti taarifa kaa'ame guutumaan guututti akka haqan gaafattee jirti. Gara biraatiin immoo bulchiinsi Tiraamp mariin daldalaa gaggeeffamaa jira jedhee yemmuu himu qondaalli Chaayinaa tokko kuni dubbii dhugaa irraa fagaate jedhee jira. Lolli daldala diinagdee biyyoota gurguddoo lamaan jidduutti jiru hammaatee kan itti fufe yoo ta'u Chaayinaan sababa kanaan tarkaanfilee garaagaraa fudhattee jirti. Tarkaanfilee fudhatte keessaa tokko xayyaarota Booyingii Ameerikaa irraa ajajje akka hin fudhanne ibsitee jirti. Doonaald Tiraamp ammoo ejjannoo Chaayinaa irratti qaban salphisuuf yaadaa akka jiran yeroo ifa ta'u taarifa oomisha Chaayinaa irratti hanga ammaatti kaa'ame baay'ee hir'ifama garuu zeeroo hin ta'u jedhee jira. Waraana daldalaa gidduu isaaniitti deemaa jiru wal qabatee Ameerikaan meeshaalee Chaayinaa gara Ameerikaa galan irratti dhibbeentaa 145 kan keette yoo ta'u Chaayinaan ammoo oomisha Ameerikaa irratti taarifa dhibbeentaa 125 kaa'uun ni yaadatama. Gabaabumatti Chaayinaan rakkoo waraana daldalaa kana furuuf Ameerikaan taarifa meeshaalee Chaayinaa irratti keette guutumaan guututti haquu qabdi jettee jirti. Gara biraatiin immoo qondaalli Ameerikaa duraanii tokko Ameerikaan kophaa ishii waraana daldalaa kana dura dhaabbachuu akka hin dandeenye akeekkachiisee jira. Itti aanaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa duraanii Kurt Campbell akka jedhetti Ameerikaan waraana daldalaa kana dura dhaabbachuu yoo barbaadde michoota isii hundaan tokkoomuu qabdi jechuudhaan akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu Ameerikaan Saawud Arabiyaaf deeggarsa waraanaa doolaara biliyeena 100 ol kennuuf jedhamee jira. Bulchiinsi Tiraamp Saawud Arabiyaaf paakeejii deeggarsa waraanaa doolaara biliyeena 100 ol kennuuf akka jedhu Reuters maddeen irraa argadhe jechuudhaan gabaasee jira. Deeggarsa waraanaa Doonaald Tiraamp Saawud Arabiyaaf taasisan kana ammatti ifa gochuu baatanis yeroo daawwannaaf gara Saawud Arabiyaatti imalan ni beeksisu jedhamee eegama.
Kun akkuma jirutti ta'ee pirezidaantiin duraanii US Joe Biden Saudi Arabiyaa wajjin yookaan waliin deeggarsa meeshaa waraanaa kana irratti walii galuu hin dandeenye ture. Deeggarsa meeshaa waraanaa kana Ameerikaa irraa argatuuf Saudi Arabiyaan meeshaalee waraanaa Chaayinaa irraa bittu akka dhiiftu gaafatee ture. Akkasumas investimentii Chaayinaa wajjin gaggeessaa jiranis akka adda kutan gaafatee ture. Garuu kanarratti waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa. Nagatti nu tura.